ግድ ነው ቻለ መራራናት አንዴ ደስታ አንዴ መከራናትና በቃ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው በርግጥ ማለት ነው እና ያው አሁን ከኢትዮጵያ ተመልሼ ወደ የመን ልሄድ ነው ማለት ነው ወደ የመን ልመለስ ነው ምክንያቱም በቃ እዚህ ሰለቸኝ ሁሉም ነገር አስጠላኝ በቃ ማለት እዛም እዚህም እየተሯሯጡ መኖር ሰለቸኝ አንድ ቦታ ቁጭ አላልኩም ወይ ቤት ተከራይቼ እንደፈለኩኝ አልኖርኩም በቃ ማለት አልተመቻቸልኝም ምናምን እና ያው የሚያግዘኝ ሰው ጠፍቶ አይደለም ግን የሰው ፊት ማየትም አልፈልግም አንዳንዴ የሰው ፊት ከማየት እጅግር ያላችሁ ሰርታችሁ መኖርን የመሰለ የለም ማለት ነው እና እንግዲህ በጣም ስለከፋኝ ነው አሚቅርታ እና እንግዲህ ተመልሼ ወደ የመን ሊሄድ ነው እኔ ለውለታሽ በሽልማት ነፍሴን ብሰጥሽም በመናገር እንጂ በማስተዋል Yooyaa harka fuunee hordoftoonni gurreetuuf jalatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu nagaa keessanii anis baay'ee nagaa koodha galata rabbii baga nagaa taatanii jecha egaa har'a viidiyoo kutee isinii fide kana dhaggeeffattanii jirtu akkuma viidiyoo kana dhaggeeffattanitti egaa har'a waan lama qabadheen dhufe innis gammachuu fi gadda jechuudha dhugaa rabbii baay'ee tokko sin gaddee baay'ee tokko sin gammade tokko mucayyoon kun waggaa baay'ee biyya ormaa teessee seenaa ishee akka kana dura dubbatteetti gara Itoophiyaa galtee maatii ishee argitee haadha ishee argitee obboloota ishee argitee achi turtee amma ji'a lamaaf wayii jechuudha naannoo ji'a sadiitti deemaa jira egaa amma immoo Sumayyaan Yemen galtee jirti jechuudha naman garramu uma gochuun dandeenyu egaa dhugaa rabbii kana yeroo tokko akka nuti yaadne nuu ta'uu dhiisuu danda'a yoo waaqni nama gargaare malee akka nuti yaadne karoorsine ta'uu dhiisuu danda'a Sumayyaan gaafa Yemen gadhiistee baate sana Itoophiyaan jiraadha kana booddee deebi'ee biyya ormaa hin dhufuu jettee tu'a kan isheen sassaabbattee galte garuu immoo akkuma isheen jette sana immoo hin taaneefi jechuudha sababni isaa Itoophiyaa akka ufteeni warra ishee argitee akkuma argaa turre miidiyaa irratti jireenyi isaanii miidiyaa irra jira waan ta'eef ilaalaa turre jechuudha xiqqoo garuu kan na aazansiise maa inni beektu deebitee biyya ormaa deemu dhugaa rabbii ani namni kamiyyuu deebi'ee akka biyya ormaa deddeemuun jaalladhu malakata hin beeku namni takkaama hojjetee xumuratee gara biyya saagalee waa tokko qabatee jiraachuu wayya malee biyya ormaatti amma yeroo deebinu booddee miidhama nurraan ga'uu danda'a jechuudha soo mucayyoon kun ammagaa deebitee Yemenitti galtee jirti jechuudha inni ufteefis akka ishee yaaddee karoorsite hin taaneefi jechuudha akka dubbatteetti viidiyoo ishee keessatti akka dubbatteetti waan baay'ee dubbattee jirti YouTube ishee irratti argachuu dandeessu dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha soo birrii bichaan faayidaa akka hin qabne dubbattee namni namaaf haa jiraatu jettee ugumadhaa namni yoo kufee kan lafa sanaatti nama kaasu nama waaqaa gaditti jechuudha birriin ofii iddoo kufnee nu kaasuu dhiisuu danda'a jechuudha soo Sumayyaanis kanumadha kan isheen jechaa turte egaa rabbii nageenya haalaatuu fi bakka jirtutti ani viidiyoo kana gadhiisti jedhee yaadne dhugaa rabbii sababni isaa Sayidoonii guyyaa lamaan kana keessatti gaaffii ishee gaafate qaba ture ayyuuna niikaa lafa jirtuutii immoo kootu na argii ijoollee koos na agarsiisii waan jiru hin mari'anna jedhee deebi'ii isheerraa eegaa ture baay'een keenya iyyuu dhugaa rabbii ani mataan kollee ishii jettee Sayidoo wajjin wal argiti jeen eegaan ture malee Yemenitti deebiti jeen eegne jechuudha akkas jeen eegne jechuudha garuu isheen amma gara Yemenitti deebite akka jirtudha kan isheen dubbatte jechuudha dhugaa rabbii kana na egaa rabbii waan hundumattuu rabbii
wal ishee fa'aa qixxeessuu bakka yaaddee geessu haadha ijoolleedha. Ijoollee baattee naanna'aa jirti. Mucayyoon kun jaallattee miti rakkoo cimaa gidduu isaanii jira. Namni jaallatee akkasiin ta'u rakkoo cimaa jira. Rakkoo furmaata argatuu hin dandeenyetu jira jechuudha. Akkana yaadutti akka yaada kootti agaroola. Inna egaa Rabbi furmaata isaaniif haa kennu. waan jennu wallaalle hordoftoonni isaanii ugaa rabbi kana rabbi furmaata isaaniif haa kennu. Isheen kan jechaa jirtu gaa amma Yemenitti deebi'een jira. Ijoolleen kollee paaspoortii Yemen qabu. Jireenyi koo Yemen taati. Kana booddee maqaa Saidoof maqaa Ayyuu hin kaasu. Yemen keessatti goluma Arabaa seeneen hojjetadha. Hojjedheen ijoollee kun jiraachifadha jettee jirti. Achi keessatti viidiyoo ishee keessatti gaafa isheen akkasitti baay'ee tokko garaa nama nyaatti. Maaliifi nulfaata ijoollee lama baattee gola haara ormaa keessa hojjechuun hin nulfaata. Garuu immoo rabbi egaa waan hundumaayyuu rabbi isheef haa sirreessu. Abbaan manaa ishees rabbi qalbii deebisee fi qalbii isaa sirreessee fi nama durii ta'ee isheef haa deebi'u jennaa. Dhugaa rabbi baay'ee naazansiistee akkuma argaa jirtanii paaspoortii ijoollee ishee agarsiisaa jirti jechuudha. Baay'ee nama naazansiistee dhugaa rabbi baay'ee naazansiistee egaa gaafa gaddiitu gaddi irraan bareedu jechuudha. Gaafa kolfitu kan irraa bareedu dhugaa rabbi kana maal akka ta'e hin beeku. Ani naazansiistee rabbi nageenya laatu fi bakka jirtutti hordoftoota kiyyaa laman isaaniif iyyuu rabbiin kadhadhaa fi rabbi Saidoos ishees rabbi akka walitti isaan deebisu akka tokko isaan go'u. Ayyuu siikuu hin danda'u. Kana booddee ayyuun isaa haadha manaa lammaffaa taatee of kabajjee isas abbaa manaa ishees kabajjee nageenyaan akka faana jiraattu rabbi haa gargaaruuni. Dhugaa rabbi haa gargaaruuni. Amsa ani qabu yoo jiraate ayyuu siikuu isee ishee kanas lamaan isaaniiyyuu seeraanii akka jiraachisudha bakka. Maaliifi Saidoon jecha isaa keessatti illee waan baay'ee dubbateera. Qubni kuni madaa jennee ofirraa